kana keessa ni beekani tokkoffaa baqataan biyya kana keessa akaawuntii biyyaan qaba lammaffaa dammoo doolaaraan malee jineedhaan hin fudhatan ijoolleen biyya kana keessa jirus ni beekani akkaataa piroosesii ni beekan piroosesii kana keessatti paaspoortii iskaanii qofa barbaachisa al tokko namoonni komantii cufee chaartaan komantii wanti cufuu dhiisee yoo isheen dhuftee ergatte akka gashuufidha maaliif sumayyaan qofti kophaa ishee kan dubbanneef asirratti yoo isheen falmiti taate ragaa biraa qabdu waan ta'eef sumayyaan ragaa ishee baastee jechuudha ergiteenyaan hin dhuftu isheen yoo dhufte jechuudha inshallah itti dhufta kanaaf komantii cufuu dhiise maaliif komantii cufatanii haasaan jechuudha as jala ishee ilaalaan jiraan hordofaan jira nagash ana dhawa jettanii galchaan jechuudha maqaa jiratte jiraattus hayyetti fuufi kazaan kaardii wan meedikaala dammoo kaardii tana birriin bitamee namaaf kennamu gaafuma tikkeettiin dirree xiyyaaratti dhufamee namaa kennamu isheen harkuma duwwaa paaspoortii mashee bichaa qabattee dhufti dirree xiyyaaraa kaardii kana bitamee namaa kennamu wanti barbaachisu tikkeetti fi viizaa fi kaardii kana qofa jechuudha namitti waan hundaa xumurtee firti sumayyaa guyyaa akkanaati qophaayin jedheen amma ani nikaa godhachuufani qooyinaan jette hanga kana guruuppii hidhinaan jette nikaatti muddamin jennaani guruuppii hidhii farhaanitti simiinaan jiran tokkoffaa isatu si barbaada waan ta'eefi an akkamittan guruuppii hidhaa lammaffaa moo dhaqeetiin kan ustaaza gaafachuu qabu isadha waan ta'eefi ani maalifan dhaqee si gaafadhaan jedheen dhaqanii si gaafatanii guruuppitti aadisiin godhan fakkaataan as akkuma keessan aadina godhan gaafa nikaasanii kaasuun ni godhan hayyee guyyaa akkanaati qophaayin jedhee nikaa hin deemuu naan jette maaliif hin deemne ennaani jaarsi kiyyaa na dhoorgeetiin hin jiraa hin deemtu naan jedhee Sini goote jechuudha jaarsi moo Awurooppaa akkas jira na fakkaatu hundoo gorbaadhe na dhoorgeera hin deemtu naan jedhee naan jette waan kana baastee kaate akkamitti deemuu dhiistaan jedheen tokkoffaa warra kanaanis ani waliin beeku wal dhabuu danda'a lammaffaa siinis wal dhabuu danda'a wanti kun gaarii miti sumayyaa dhiiraaf jecha karoora keetiin hin jijjiiriniitiin koottuu jedheen hin didde isas dhaqeetiin hin gaafadhe sagaleen qabalaan isa wajjin kanaas illee of biraa ragaan qaba ragaa malee dubbadhu isas dhaqee gaafadheen nan hin deemtu si jammaratu maal guutaachi ani moo erga sani yoona odeeffannoo dhagahuu namoota biraatirraa gooddanyuma isaatirraa sumayyaan nama harargeetti heerumsiisuuf jecha kaayirootti waamaa jirti jettee afaan ishiitiin ofii ishiitii namichaaf himteef namichi aarii kana keessa isaatti natti qabalaa hin deemtu naan jedhe bakka dhiisi jaartii kee akkaataatti jiraachisu natu beekan deemtu naan jedhe guyyaan kenneef itti yaadaa jedheenitiin jechuudha ishiifis guyyaa kennee gaafa guyyaa kaanii maal naan jetti bakka ati jireenya keenya keessaa bahi naan jette jecha karoo naan jettu dhaqeetiin wal jala jirti haliimaa baattan hime jechuudha sumayyaan akkana naan jetti akkam godhum jedheen ijoolleen as jala jirtu ni jirti kazaan ati bakka maal si galcharee dhiisi naan jette ammallee abdiin kunne namitti dhammaalan jedheeni tikkeettii dheeressii fi biyyi isaanii nageenya hin qabu sababa kanaaf onlaayinii irra jirtu tikkeettii dheeressii fi hin jedheen birrii ni dabalchiisaa naan jette namitti rakkoo hin qabu hin dabalti qarshiidha tikkeettii dheeressii fi hin jedheen tole naan jette namittiin hanga kana yeroo kenneefi kana na didde isa kanarratti dammoo ragaan of biraa qaba hawaayee tikkeetti viizatillee yoo sagalee dhageessiseettan dhageessisuudhaaf qophiidha kan namitti viizaa dalagdee sun dirqama dhageessista asirratti isheen isaa bartu birrii sana akkaatiin nyaanne uummanni akka baru barbaadan isheen falmitullee sagalee sumayyaan birrii itti kennamee itti tikkeetti kuteedhame gaafi isheen nagaate maaliif suuraan barbaachisu naan jettee ana nagaate suuraa kiyya narraan fudhanne isheen wanta amma shakkaartu sumayyaan akkamitti otoo footoo kiyyan fudhatiin akkamittiin viizaa naa hojjetti obboleetti arabatu footoo kan footoo barbaachisu arabni namni sin beekne qumatii kee laalee bareedina kee barbaadan laalanii ijoolleen koo kana fuula kee arganii sodaatamoo sodaananii jedhanii si laalaniitu yoo qalbii isaatti tolte si fudhatu isa namni immoo viizaa si ergu obboleessa kee fakkeenyaaf hote obboleettii kee hote yookiin immoo akkasumas namni viizitii si hojjete footoon barbaachisu jedhee itti meeraan mee warra sumayyaa nama birrii kan akka isheen fudhan akka isheen ejensii sanaaf kaffalte mee dhaggeeffadhaa sagalee ani amma sagalee kana gaafa waraabu waan hubattan keessatti namitti dhiyeenya irraa waraabe sababbiinsaa waan sun kan ta'e waggaa tokkoon duraadha namitti akkamitti waraabee jalqaba irratti akka nama biraa fidachuutittan anatutti namatti ati miyuutii godhadhuti sagalee tottoshi bakka isaa naa fidda anna taa'im sumayyaan akkamitti miyuutiin qabanne sumayya miyuutii qabadhu akka sagalee wannan jedhe bakka haasofsiiste sana baase natu sumayyaadha maal jedhe sumayyaa ragaan ati qabdu maali ati nam tokko akkamittiin birriitti kennitee kaate ragaa nama sanarraa hin qabdu ragaa mucaa kanarraa hin qabdu akkamitti cal jettaati mucaan kun amma bor baate waan shakkine immoo namne mucaan baate birrii naatani itti achi bu'aa jirti
birina nyaatte Sumayyaan jette. Otoo mucaan kun boruuftee maqaa si balleessa akkam goota Sumayyaati. Imma ofii kee kasariti birrii kana kaffali wa imma immoo ragaa qabaachuu qabda dirqama jedhee ani Sumayyaadhaan akkasin jedhamoo jannachumaan natti fuulaan. Ragaan qabdu taanaan situ balleessaa qaban kaffaltaa jedhan birrii ishee. Jennaaniin khalaas ragaa kun an fidadhe jettee Sumayyaan silkii oskitee of keessa keessee ejensii sana deemtee mucatti haasofsiiste. Engadde arganitti horeeti. Dhayitee oskitee silkii of kee kaattee haasofsiiste maal akka haasofsiiste mee waliin haa dhaggeeffannu itti fuufi Sumayyi. Bani sagalee. አሞርፊኛ ሰው ብዙዎቹ ቆይ ለምንሽ ተካይዶበት ተንጠልጥ እንደሆነ አሁን ብዙም እንትን የለም መንገድ የለም ብዙ እንቅስቃሴ የለም። እስኪ ሁኔታውን አይተን አይቀርም መጀመሪያ አይቀርም ግን እንደ ድሮ አይደለም እንትን ማለት ነው። ከልጁ ጋር ያሰራሽ ቪዛ አሁን ደግሞ መምጣት ፈልጋለች ነበር ያ ቪዛ ስራ ወይ በዛ ድሮ እንዴ ያኮ ያንደሩ ቪዛ ነው خلاص ላንዶር ነው በቃ ለካካደራ ፈተነኝ በርባዳ ለልጅ ሳሸራሽውን ቪዛ እንዴት ነው ጀቴ ጋፈተን ቪዛ እንተልቲራ ወጀተሱን አከሚዳ ጀተና ወይ የድሮ ጀተን ቪዛ ሰድሯኒ ሰነሞ ጀተን ይላል አማ ሱማያ ረከሸ ወራ በታርቱ ቤት ሱማያ ረጋዳ ወራ ባጀት ኢሰ ድሯ ሰነሞ ጀተን ሰድሯ ሰነ ሜ አከምተው ደመ ሜ ረገ ፈዳ በኒ ረዚያ ከተሻ መምጣት ትፈልጋለች። እሺ ከመጣች እንደ አዲስ ጀምራ እናያለን እንጂ በድሮ በቃ ለአንድ ወር ነበረ አለቀ። ያ ምንም ነገር ማድረግ አይቻልም። አስቲ ማል ጀቴ ውይ ሰድሮ ቪዛ ቢቴፍ ሰነው ቪዛ ባስቴፍ ሰነው ኢሰማ ድፉ እንደንደሱ እኒ ቪዛ ጂያ ተኮ ቱሬ ሱን ኡሜ ጅራ አማዩ አካራቲ በርባደ ቆ አካራቲ ቢተቴ ዱፍቲ ኢላላ አማ ሱማያን ቪዛ ሰነ ከፈልቴ ሞን ከፈለ ቪዛ ነቲ ቢቴ ዮኪን ቪዛ ቲ ባስቴፍ ሱኒ ዱመቴዳ ጅራ ዮ akka haaraatti jalqabite malee sanaan makkamitti danda'ama jette sana jechuun Sumayyaan birree biratti nambisne viizaatti baafteeti ture soba miti jechuudha viizaan lakkeen jiru viizaan an baafne Sumayyaan jette birrii koo nyaatte jette kana isheen haasaa jirtu jechuudha xumuri waan xumurtoo jiraate yoo hin jiraanne immoo haasofte ያለቀ ጉዳይ ነው። የመጀመሪያው እንደ አዲስ ከጀመረች እናይላታለን እንሞክራለን። እኔ ብያት ነበር እኮ ያንን ስላት ያ ሁኔታው ትንሽ ሀገርም ሰላም አይደለም ያ ብር ለምሳሌ አንድ ሰው ትኬቱን ቆርጠሽ ቪዛ መሰረተሽ ያኔ ብር መልስ ምናምን ስትያኔ ሰዎች ይመልሳሉ። ኧረ እንዴት አድርጎ አለቀ በቃ ቪዛ ተገዝቶበታል እኮ ፕሮሰስ ተደርጎበታል። ፕሮሰስ ተደረገበት ፈኬኛ ብሪን ሰና nam tokko ቪዛ ቢታቴ nam tokko ብሪ ቀበቴ ma erga birrii qabaate birrii kaffalee kee namni kun viizaa bitee kee birrii sana deebisoo jedhan danda'amanna sunumaa viizaa fudhateera akkamitti danda'ama hin danda'amu jechaan irti ejensiin sun kanaaf Sumayyaa waan kana ለአረብ የተሰጠ ነገር እንዴት ይመለሳል? ይሄ እኮ እነሱም እኮ ሚሳ አሰራር አላቸው ያኒ ከእንትን ጋር የተያያዘ ነው። እንዴት አድርጎ ይመለሳል? አንድ ነገር ለምሳሌ እሱ ገዛሽ የሆነ ነገር ገዝተሽ ከሆነ ጊዜ በኋላ እንደገና ሄደህ መልስልኝ ይቻላል እንዴ? እሱማ ይቻላል። እንዴት አድርጎ ነው እና ልጅታሁን ምናልባት እንትን ከሆነ ጠይቅ ድሮ ጆላ ዘለቲ በሬሳ ዮኪን ሚዩቲ ሲንጎዳ ኪንጨል ጀዳ ኡስታዝ ፈርሃን በለቲ ቀብዳ ኮቱቲ ኬሳ ወልብራ ኮታ ሀሳ ጀናን ዲዴ በቀተ ሙጫን ማላ ጎኑኑቲ ማነሽ ይደግነሞ ኮቱ ሱመያ ውጅኒ ወልብራ ኮታ ሱመያን ትደወላኑ ጀላን ካስቱ erguma isheen baatee haasoo jammarte kootu haasa'ii waliin wal bira kootuti haasa'ii wal bukeetti sinaasuuf sina nan lakkii jette innaa maal goona ree kana caala baatee Sumayyaa maqaa balleessaa jirti nama keessaan dhufee hin dubbadhu wal bira taa'ee hin dubbadhu nama jechaa jiru maal goota eessaa fiddee wajjin haasofta otoo akka lakki keessaan hin dubbadhu jettee akka cal jetteetti tuumoo cal jettee teessee raatte silaa wanti kun gadi hin ba'u ture obsinee taa'u jira ma amma miti kan dhageenye torbee dura naaf Sumayyaan kan waan kana isheen baatee dubbachuu ishee kan miidiyaa irratti argaa jiru tureera isi obsi Sumayyaa itti laallamee jennee Sumayyaa maal jenne itti laallee booddee goona naan jenneeti atuu soo isi akka barbaaddaa dubbatu haasoftu mee dhiisi keessaan itti bilbilaan na diddee koottu naasofna jennaan hin diddee kanaafuu yoo isheen itti fufti taate itti Sumayyaan bultii 3-4 dura itti dubbadhe waan kun akkam deebiitti kennitamoonnaan laa mee itti fufti yoo taate yoo waan kana irraan dhaabbatu taate dirqama bahuun koo dirqama naan jetti Sumayyaan sinigale kanaafuu dubbiin kun kan amma Sumayyaan birrii nyaatte itti moo nyaanne haasa'amaa jira
Tanatu murite inshallah taala dubbi gabaabsine isheen dhufte immoo akkasuma yaan birrii kana nyaanne akka fi keessanii bartanii fedha itti bofiif sagalee ያ ቪዛም ትኬትም እንዳልኩት ነግሬሻለሁ እኮ ረስተሽ ከሆነ አላውቅም እንጂ የአንድ ወር ቪዛ ነው አንደኛ። ሁለተኛ ነገር ቪዛው ተቃጥሏል። እንዴት ነው ሁለተኛ እንደገና በማን ኪሳራ ነው ሁለተኛ? ይሄ እኮ ከኔ በላይ የሚሰራ ሰው ስላለ ለሱ ተከፍሎ እሱ ያኔ የተጨረሰላት asitti maal jette sanamma viizaa jee tokko bitte viizaa jee sanaatiin maa akkamittiin hin hojjedhaafi anis koo alaafi mataa koon qaba birriin sun namichaa kaffalamee jira jette laala birriin duraa sun namichaa kaffalamee jira amma immoo viizaa sana akkamittiin hin hojjedhaa kun waan danda'amu miti jette ni galee waan danda'amu miti isheen amma yoo jiraannaan haa ergattuun hin galchaas daloo jiraatte ergadhu obboleetti yoo jiraatte si galcha obboleettiin mana kee bantee ishee galchitee asoosaa turte illee yoo jiraatte fidiiniti kottu obboleettiin mana kee galchitee asoosaa jira turte kaleessitee dheengaddan beeku annamarraa dhageessilleen hordofu yoo jiraatte fiditi ol galchi akkuma mana kee galchitee akkasitti asoosaa turte fidi ol galchitee asitti dhuftee haasoftu hayya itti fufati. እንዴት ተደርጎ ነው የሚመለሰው? ቪዛው ታዲያ በማን ሊሆን ነው የተቃጠለው? ቪዛ ያንዱ ቪዛ የተቃጠለው እሱማ የኛ ጥፋት ነው። ስለዚህ ታዲያ እንዴት አድርጎ ነው የሚመለሰው? እሱ ወደ ቲኬት ሰዎች ነው አንቺ ነሽ የቆረጥሽው? አዎ ሰዎች ነው አንቺ ነሽ። ያኔ ነኝ እንጂ እኔ ነኝ። እና ታዲያ ይሄን ሁላ ነገር እንትን ብሎ እንዴት ነው ብር ሊመለስ የሚችለው? እስካሁን ቲኬት ይመለሳል እንዴ? ከተቃጠለ ተቃጠለ አለቀቃጠለ እንዴት አድርጎ ነው እሷ እንዴት አስባው ነው መልስ የምትለው? ለኔ ማለት ሳይሆን ምናልባት ፕሮሰሱ በዛ መንገድ የሚሄድ ከሆነ ሂሳቡ ያለው ታስገባልኝ ነው ያኒ የሚከፈል ነገር ካለ እንደ አዲስ ነው የሚጀምረው አለች ነው እንደ አዲስ ነው የሚጀምረው እንጂ ያ በቃ ያማ አለቀ እዛ ጋር አለቀ። ያን ቀን ብዙ ጊዜ ነግሬሽ ነበረ ችግር እንዳለ ነገርሽኝ መምጣት እንዳልቻለሽ በዚህ ሰዓት አራዝሚልኛልሽኝ እስከምችለው ድረስ የሆነ ነገር አረኩልሽ እና እንደገና አሁን እንኳን maal jette birrii sana Sumayyaan gara laamummaashii maal jetteeni ani birriitti dabaleetanii rakkoon qabu yoo dhufu ka dandeessu taate haafinnuun isuma dheengaddaati barkan gaafataa jirtu itti daballee haafinnuun yoo wanna danda'aminan akkamitti danda'ama yeroo sana intalli rakkoo qabdi Itoophiyaa keessa lolatu jira rabshaatu jira naan jettee nan tittee jennaan sii dheeresseen jira amma hin danda'u garuu amma immoo akkam godheetaniin waan kana godhu kanaan hin danda'u jettee dubbii itti maa jirte jechuudha dubbii isa dhuma xumurti Sumayyaa waan xumurtu wanna jedhi yoo sagaleen jiraatu wanti dhaggeeffatamuu qabu jira yoo jette አይታሰብም አልዋሽሽም ያኔ ይሆናል ብዬ ተስፋ አልሰጥሽም ያው ፊት ለፊት ነው የማወራሽ የማይሆን ነገር ነው እንደ አዲስ ከጀመረች እንሞክርላታለን አሁንም የሚሆንና የምትመጣ ከሆነ እርግጠኛ ስትሆን ካልሆነ ደግሞ አሁንም እንደዚህ እንዳይፈታ በደንብ ተሰብበትና አውሪው እና ምንም ችግር የለም አለ Okay, ijoollee musliimaa ofii keessanii faradaa qaama. Sumayyaattiin dabarsaatu isheen dubbatiin dura ofii keessanii faradaa. Kan duraatiin hin danda'u akka haaraatti garuu hin dhufti yoo ta'e dhufuudhaaf yoo kutattee murteessitee taate rakkoon tokko hin jiru hin jalqabnaafi jetti. Mee amma Sumayyaan birrii kana nyaatteetti yaa jamaa laala. Mee isinumti ijoollee musliimotaa ani haqaaf dhaabbadha walaa Sumayyaa kanaa walaa Sumayyaa sanaa walaa ekele ani haqa namaatiin hin tadaraaddaru birrii namaa nyaachuudhaan. Tole? Mee Sumayyaan amma sagalee kanarraa kan dhageessan birrii kaffalte moo hin kaffalle? Sumayyaan birrii namaa nyaattee jirti. Sumayyaan dhibba akka ijoollee koo caalan itti amana Sumayyaattan. Waan isheen gooturatti akka ijoollee koo caalatti itti amana jechuudha. Sumayyaa jechuun namaafuu kaffaltee nama gargaartee nama yoonni inni rakka dhinaa liqeessi jedhe nama birrii 200 koo bala meeqa nama liqeessiteeti dhaqee kootu ittiin jettee namarraallee liqii kan hin fudhanne agarraa Sumayyaa jechuun kan shiiyyuun kan namaa miti. Namayyuu ka gargaartu isheen. Sini galee Sumayyaan qarshii namaa hin nyaanne hin nyaattullee. Kanaaf yoo lakkina nyaatteetti jette fiddee ragaa fidattu ragaa isheen itti agarsiistu Sumayyaan ragaa hunda ka biraallee baasuu dandeessi jechuu yeroo sana gaafa isheen dhuftee falmitu. Sumayyaa waan jettu hoo jiraate jedhiti inshallah namoonni akka dhugaa kana baranii birrii na nyaatteetti jettaan viidiyoo boos wayin argeen gadan talayyuu malkii ishii mitan qalamii ishii iyyuu beeku ture. Birrii na nyaatteetti viidiyoo waraabde wayi argeen. Tole? Ishi amma Sumayyaa meetti dawwal bilbila ishii qabda asirraa kaasti moo kaastu silkii biraati? Silkii narraan kaastu deengada bilbilee fi narraan kaastu silkii bilbilli kanarra jira. Salaayibii irra jira silkiin kee? Garuu hin kaaftu.
Ay namoonni akka dhagaaniif jedheen ofii dawwalaa waamanuu jechaa roon immoo lakkoofsa ishiin beeku aslan. Sinii galee. Kanaafuu lakki yoo birrii koo nyaatteetti ani balleessaa tokko hin qabu yoo ka jettu taate rakkoon tokko hin jiru. Dhuftee sa'aatii barbaadde irratti mana naa bani naanaa jettu sa'aatii naa mijate irratti nan banaafi Sumayyaan kunootti isheenis hin dhufti wal biratti dubbatama jechuudha. Sinii galee waan kana achi Sumayyaa kana nuni danda'an qabnu Sumayyaadha waa jedhanis jechuu baatanis dhimmi hin jiru garuu dhugaan jirtu keessuma waa'ee birrii namni dhugaatti sinii galee birriidhaaf namni birrii jaallata jedha namni tu waan biraa ta'e cal jedhama namni birrii nyaatti Sumayyaa